Yaa'iin sirna nyaataa mootummoota gamtoomanii lammaffaan bakka hooggantoonni biyyoota garaagaraa fi mootummoota gamtoomanii argamanitti Finfinneetti taa'amuu eegaleera. Yaa'icha irratti ergaa kan dabarsan Koomishinii Gamtaa Afrikaa Mohammad Yusuf, Afrikaa sirna nyaataan of dandeessee diinagdeen ishee guddateef gama hundaan hirkattummaa keessaa baatee uumuuf biyyoonni Afrikaa waloon hojjechaa jiraachuu himanii yaa'iin sirna nyaataa gaggeeffamaa jiru mari'annee kan ittiin adda baanu osoo hin taane muuxannoo waliif qooduun gahee olaanaa kan baatudha jedhaniiru. UN Food Summit is not just a moment of Yaa'iin sirna nyaataa mootummoota gamtoomanii yaa'ii yeroo tokkoof qofa irratti walgeenyee adda baanuu miti, dhimma yeroo hunda irratti yaaduu fi hojjechuu qabnudha. Carraan kun hooggantoonni biyyoota garaagaraa wal arguun sirna nyaataa keenya akkamiin fooyyessuu qabna, akkamiin waloon hojjechuu qabna jechuun kan ittiin mari'atanii fi waliif gala waan ta'eef karoora Afrikaa beela irraa bilisa uumuuf qabame milkeessuufis gahee olaanaa kan gumaachudha. Biyyoonni Afrikaa jijjiirama qilleensaa, magariisummaa fi diinagdee dabalatee dhimmoota murteessoo ta'an garaagaraa irratti hojjechaa jiru. Kun carraa fuula duraa Afrikaa fi Afrikaanotaa kan milkeessudha. Hojiin eegalame gaarii ta'us cimee itti fufuu qaba. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto sirni nyaataa keenya yeroo ammaa guddina diinagdee waliigalaa keessaa harka 10 hanga 12tti kan fudhatu ta'uu himanii hanga bara 2030tti Afrikaa beela irraa bilisa taate uumuuf karoora qabame milkeessuuf ciminaan hojjechuu murteessaa ta'uu eeraniiru. to align food systems with our commitment to achieving zero hunger by 2030. Kutannoon keenya sirna nyaataa keenya fooyyessuun haga bara 2030tti Afrikaa beela irraa bilisa taate uumuuf murteessadha. Hundi keenya haa kaanu, waloon haa dhaabbannu, waloon haa hojjennu. Gama kanaan mootummaan Keeniyaa kutannoo guddaa akka qabu mirkaneessuun barbaada. Afrikaa beela irraa bilisa taate uumuuf qonna ammayyaa babal'isuu fi bishaan gahaa qabaachuun murteessaa akka ta'e kan himan pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed guddina gama hundaan Afrikaatti galmeessisuuf hojjetamuu keessaa sirna nyaataa mirkaneessuuf cimnee hojjenna jedhaniiru. Somalia stands to contribute, to lead and to grow. Guddina waloo biyyoota Afrikaa gama hundaan taasifamu keessatti Soomaaliyaan gahee ishii ni bahatti. Soomaaliyaan yeroo garagaraatti waraanaan kan dabarsitu taatus dhiibbaa taasifamuu dandamachuudhaan gahee Afrikaanummaa keenya ni bahatti. Yeroo ammaa qonna ammayyaa uumuu dabalatee gama ashaaraa magariisaatii fi dhiyeessii bishaan irratti xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jira. Hojiin kun cimee itti fufa. Afrikaan yeroo yaadame keessatti akka nyaataan of dandeessuuf qonnaan bulaa deeggaruu fi dhaabbilee dhuunfaa gara hojii qonnaatti karaa ammayyaa ta'een seenuu barbaada. Deeggaruun murteessaadhas jedhan Wiiliyaam Ruuton. And of critical importance, we must improve access to finance. Tailored financial products are essential for smallholder farmers. Qonnaan bultoota sadarkaa gadiirra jiran maallaqaan deeggaruun baay'ee murteessaadha. Kana yeroo goonu oomishaa fi oomishtummaa dabaluun sirna nyaataa keessatti gahee akka gumaachuu dandeessisa. Guddinni hunda galeessaa diinagdeen argamu sirna nyaataa sirreessuuf gahee olaanaa qaba. Kanaaf sosochii fi hojii hiikaa qabu hojjechuu qabnan jedha.